dhiirti akkana bira hin jiranii beekta akkaan kophaa kee jiru hin beekta maalirraa mana dhiirri hin jiran bira seentee gaafima kanaa mana gaafatuu dandeessime seera kamtu sii kenna dhalaa kophaa mana kee jirtu bira dhaqanii haa dubbatudha. Amma duran bahi lakka harmallaa taate. Amma kophaatiyyaan gartee mana keetillee takka amma duran dhufe namaatu nu agarsiise. Wanni isin daleeyden san gartee sumatti himuudhaaf wanni akka taphatti himaan darasii fi duniyaa dheeytanii daleeydanii jennan san akka waan guddoo taate siifi Sabriinaanuu dhuftee si garsiifti atu. Amma kanumaan sitti himuu dhufe. Amma kan dhiira wajjin hin jirre kan kophaa jiru na beektaami kalaas na gaafattee kan hin irraa bahe. Amma sadis taa'uu fi makan hin dhufe. Kalaas sanatti hin guddisina. Sibira taa'uufillee jalalaan sibira taa'uufillee hin qabuun. Haasa na garuu kabajaanii dhufe kana si gaafadhee. Jaalatu keefillee hin barbaadu. Asiin jaaladha siin jennee bara. Si jaalatu fi sibira taa'ee hin jeen gaani. Haa jaalalaa fi dirqama waan isin balleessitaniif dirqamaan na fidi malee namni waan kana hunda godhe abbaan dhimmaa sii jechuudhaan na fidi malee waan biraatiin sibira dhufee hin qabu. Kalaas amma dhiirri na bira hin jiru qophaan jira si gahaa intarfuu na gootee jirta waan natti haasaa oltu hin qabdu kan hin irraa ba'e obboleessa. Intarfuu si godhuu fi miti. Intarfuu si godhuu fi miti. Maa duuba haasana. Wanni maan tanaan jaman si fakkaatu tuni akka mataatee akka dhugaa sitti ta'u ta'e harkuuf jiraataatu. Ayyee waliinuu jirraa maali rakkoo qabaare. Ayyee. Kan hin irraa deemu. Wal agarra ayyee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya kabajamtoota keenya akkam nagaa jirtanii fayyaa qabdanii maal Oromoo keessanitti nageenya rabbii simbira haa jiraatu jecha kunoo Hamzeen har'aan tana mana kiyya dhufeeti sababa jaartii isaatiin haddadu jira. Rakkoo mana kiyyeessa fide anaa kophaa jiru anaa dhiirri na bira hin jirre rakkoo inni mana kiyya dhufees waa hin beeku akkanatti kunoo na cinqutti jira ani immoo intalti tun intala dhalaati. Kana biraan haadha ilmaaniitiin faca'uurra intaluma saniin adda bahuu wayya je'eetiin hoggaa isiin as dhuftee natti boochee garaa kiyya dadhabee wallaahi hedduu nama rartee hayyee jalasii hordofa intala san bakka siidaa hin beekte jeniimee jala naa hordofi naan jettee asitti boochee natti himattee silaa waliinuu agarre akkasitti gaatiimee intalti tuni daruurii erga kanan natti himattee obboleetitii jetteetii rakkoo keessa jirtu natti himattee. Irra gahuuf hin qabaa je'eetiin ani intala tana jala hordofee bakka isiin jirtu barbaadee jala deemee irra gahe boodarra. Irra gahee jennaan akkasitti jaartii Hamzeeti wajjin kaanee dhannee itti dhannee gaa akka sanitti silaa argitanii jirtanii viidiyoo marree turre. Akkasitti kunoo jaarsi siidaa asitti na dhufeeti mana kiyyatti kanan kophaa kee jiru na haddadatutti jira. Maal jechuudha garuu hedduu na dhibu jirti dhufee akkanatti natti gajjafuun kuni maal jechuudha tuffiin likkii qabaa dhalaa dhiira malee mana kee kophaa jirtuun olitti seenee dingatuma onnatti seenanii quba san qabu akkanatti na xayyaqutti jira ni dhageessanii xiyyaaqeen na xayyaqu jiru ani immoo karabbiin quba na qabu wallaahi haadhi ilmaan kanaa hin faca'inii intala tana gaayoo addaan kan bahu taate kaleessatti seenee dhalee irraan qabu yookaan wanta hin qabuuti haadha ilmaan tanaan adda bahee haadha ilmaan irratti haa deebi'u je'eeti haadha ilmaanii tun biyya namaa keessatti wajjin rakkatutti jirti biyya namaa tana silaa akka taate waliinuu ni beenna ani yoo inni ijoollee kana akka namatti na qabatee wanni ijuu dhabee ofumaan ajjeesaa yookaan ilmaan inni facaasas jettee ni dubbatti jechuudha isiin. Anga ilmaan keetis hin facaasinii biyya namaa kee jirtaa ilmaan akkana jiru wajjin hin cinqatinii jaarsuma kan keessaniin akka goone intala harkaa baafnee akka manatti sii deebi'u goonaa je'eeti yaade akka yaada kiyyatti kunoo inni dhufee asitti kanan nan dheekkamutti jira na dheekkamee haddadatutti jira quba na qabaadda ammoo wanni tokko yoo na mudate quba na qabaadda yoon badii dubbii kanarratti badii qabaaddes koomentii tee jalatti laayikii fi share naa gootanii nagarsiiftan jechaadha. Badii yoo qabaadde badii biyya fudhadhee taa'uu danda'a. Garuu ani karabbiin tokkicha quba na qabu haadhi ilmaan kanaa hin dararamin hin miidhamin sababa isaan walitti aarte ijoollee miidhuu dandeessi. San je'eetiin waan kana dalage gaati Hamzeen kunoo dhufeeti asitti natti haddadatutti jira. Yoo waan takka tahees akka Hamzee waan godhe quba qabaadda. Wallaahi billaahi garaa kee kana keessa akka ibidda na deemutti jira inni aariitirra. Ibidda garaa kee kana keena deemu jira. Maaltu si aarsee maaltu ibiddi garaa kee si deemaa jettan. Anaa kophaa kee jiru mana kanatti waan fedhe na godheetu bahuu ni danda'a. Garuu amma natti haddadateeti
waan na gaafatutti jiru silaa waliinuu quba qabna na asitti na xayyaqee na biraa deeme. Namni kun yoo jaarsan qabaannes fira qabaa lammii qabaa jechuudha. Yoon badii dalage lammii xiyya na qabatuu dandeessan. Saniifuu yoo waan tokko tahee mataan kiyya kan na dhukkubu taate quba qabaadda. Akka hamzema waa na godhe malee nama biraa namni waa'ee na godha jedhee yaadu tokkolleen hin jiru. Akkasi. Garuu hamzeen waan mana keenyatti seenee naa qophaa jiru waan kana guutuu natti haddatatee isaa fi rabbituun beeka. Jaartii isaatis waan tumne hin qabnu akkanumaan harkumarra